Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin aartii keenya televiziyoonii faanaatiin torbanitti karaa simbira qaqqabu eegalee jira. Guyyaa har'aatiif sigaanii qophii aartii keenyaatiin weellisaa ajaa'ibaa Baqqalaa fi akkasumas immoo barreessaa walaloo sirboota Lammii Guddinaa wajjiniin yeroo kan dabarsinu ta'a gaanii baga nagaan dhuftan. Baganagaan nu eegdan. Tolemi hamman isin beeksisee olitti akka daawwattoota keenya wajjiniin wal bartanii fi wal abarru jalqaba. Ajaa'ibaa Baqqalaan jedhama. Weellisaadha. Tole. Barreessaa walaloo fi akkasumallee sirboota Nayyaalaa Lammii Guddinaan jedhama. Tole keessummaa qophii aartii keenyaa taatanii guyyaa har'aa asitti argamu keessaniif guddiseen isin galateeffadha. Galatooma jenna. Nullee affeerraa keessaniif guddaa isin galateeffanna. Hedduu nutti toleera. Ulfaadha. Ajaa'ibarraan eegala. Amee sirbi kee jalqabaa sirbitti isa kamidha? Sirbin ani baay'ee sirbee warra baddaadha. Albama koo keessatti immoo Oromiyaadha. Oromiyaadha biyyi koodha. Sirbiin qeenxee sirbee warra baddaa badhaadha faadhaaf wal qabateeti kanan hojjedhe. Ergasiin immoo sirboottan Oromiyaadha biyyi koo jedhu mata dureen isaa albamoota hojjedheera. Baay'ee yeroo sanitti CD dhaqqabadheera. Yaa gurgurachuu baadhu malee haala yerootiin wal qabate CD dhaqqabadheera yeroo sanitti. Albama meeqa qabda? Albama tokkoo fi baay'ee 5 qaba. Viidiyoo kan itti waraabame sirboottan 2. Fiilmiiwwan immoo fiilmii 3 ture. Hanga dhiifame amma fiilmota 2 jira shooppii gabaaban isaa jechuudha. Albamoota kee ilaalaatan ture kaayyoo akkasumas immoo haftee warra kaleessaa kan jedhu jira. Mee akkamiin hojjechuu dandeesse sirboota kana kaayyoo irraa eegallu? Aartiin kun beeki biyya kana keessatti sagalee hawaasa keenyaati. Aartii jechuun hawaasichumtuyyuu aartiidha. Hawaasichumtuu aartiidha gaafan jedhu durumarraa kaasee xiqqaa ta'ee yeroo loon eegu ani sirba kana nan jaaladha. Bara wayii keessa 94 na yaadadha. Dajanee kaasee fakkacha malee haxeexxicha bara sirban. Yeroo sanii naannoo keenya xeephiin kun hin jiru loon ka gatee fiigee beeki. Kaloo midhaan nama nyaachisee fiigee. Isumarraa ka'ee bakka aartii kana hojjechuun qaba jedhee gara aartii kanaa dhufe jechuudha. Haftee jara kaleessaa kaayyoo Oromiyaadha biyyi koo warreen kan hojjedhe jechuudha. Lammii gara keettaa dhufnu walaloo sirbootaati kanatti barreessitu. Kan ajaa'ibaatiin alatti walaloo sirbootaati barreessitee jira. Ani duraan dursa isaa jalqaba gaafanii gara walalootti galu ofii koo nan barreessa ture calleedhaan laayifii manus keessa jiru taateewwan argurraa kaasee wanta tokko tokko barreessee dhufan kaa'an ture. Akka tasaa yeroo tokko wajjiniin horii hojii wayiidhaaf kan dhufan jiru gara magaalaa Finfinnee isaan wajjin teenyatoo haasofnu sirna darbee keessa kan mucaan wayii Abdii Kamaal jedhamu tokko mucaa gudariiti kan nu biraa dhabame wayii jira ture rasaasaa rukutamee kan du'e jira. Waa'ee isaatoo haasa'aa jirru isaan waa'een ani teeshiniin keessa galee dhimma sanaa gaa kaasaniif an barreessaan jira waa'ee sana. Akka geerarsaa tureyyuu. Na gaafin barreessu barreessaa fi isaan haasa'aa jiru waliin taphachaa jiru ijoollee safara tokkootidha waliin taphachaa jiru ani walaloo sana barreesseen waasinii dubbisuun jedhanii natoo isaan hin beekin jechuudha. Gaafin dubbisuu fi geerarsaa keessa hin galu jala qabduunsaa Bilaangota fo'ii misingarraa nyaatu kaasii egaa Lammii koo gubataan jiraatiin wareegamaaf gumaa baasii tiksee beela'eetu qamadii bissiidhaan waxalataa jabaadhu qeerroo koo sidaa wareegamaa siin dhaabbatamee jedhimee dabalimee jedha jechuudha jala qabduunsaa. Achuma taa'ee mucaa wayii tokko jira Zalaalam jedhama Zollaa wajjin teenyeerraa haati manaasaaf gara biyya alaa deemteetti. Akkasii haati manaa koo akkasitti deemtee sirbuuf hin barbaada akkasidha. Biyya alaa deemteetti sirbuuf hin barbaada naan jedha. Kanaaf si hojjedhuudha jedhe. Achuma taa'een gaafi namni wayii aayidiyaa wayii naa fidu hojjechuudhaaf kireet nan godha. Achiin teenyee mucaa gaggeesseerra already deemteetti isheen. Kanaaf waa barreessuun irra jiraata jedheen si barreessuu reedu kun qabuun hojjettaa garuu hin hojjenna. Achiin teenyee barreessine jechuudha sirbichi inni hojjeteera addasii. Mi maal keessa jirtaa jedha jechuudha.
maal keessa jirta yeroo hundaan si yaada si waliin jiraachuuf siif galeera waada si waliin jiraachuuf siif galeera waada jireenya fooyyessuuf narraa fagaattullee si yaaduu kun dhiisni gaaf tokkollee jiilee si yaaduu kun dhaamni gaaf tokkollee jiilee jedha jechuudha. Kaayyoo sirba kaayyoo yoomidha kanatti hojjette? Kaayyoo bara kanaadha kanan hojjedhe bara darbeedha. Baatii sagaleen dura kan gadhiifa. Baatii sagaleen duraadha hafteen jara kalee akkuma haceen boqotee nan hojjedhe. Egaatiin aartii kana bira humni hin jirtu waan ta'eef qasirumanitti hojjedhe waraabbisaa waraabuun qabadhee hojjedhe. Kaayyoo kanallee walaloosaa yeedaloosaa Fiqaaduu Asheettuu Meelbaa Isteediyoo galata guddaa narraa qaba. Hojjetee barreessee hojjechuu qabda naan jedhe. Mee sagalee keetiin haa dhageenyu. Ayyee. Gujii Boorana namnee lafti naani naannofnee Harargee Jimma namnee bakka hunda naannofnee Oromoon na guddisee Oromoon na nyaachisee akkanaan hin beelofne akkanaan hin raatofne. Jalamana tasuba idaumaa jijjiree nuti waliin naanu ormi garaanu baree bakka goonu koodee koboona atis gamaa lallabi hangamana lallaba nageenu martee kusanuu saranaa koonee karaatti gamna. Haala kamiinidha kanatti weellisuu eegalte yeroo horii eegdu sanadha? Ani bara 2000 irraa kaasee naannoon turre magaalaa Adaamaan ture magaalaa Adaamarraa immoo ol deebi'ee Sululta ture bara 2004 qeenxee tokko hojjedheen bara 2005 immoo Lammii Guddinaa waliin walitti dhufnee istiidiyoo Taamiraa Kabbadaatitti achitti albama eegale. Oromiyaadha biyyi koo kan jedhu. Yeroo san eegalee albama kana baasii hedduu itti baasee yeroo san CD dhaqqabadheera. CD sanillee nassaamameen gurguranne jechuudha. Haalli yeroo sirrii miti waan ta'eef egaatiin immoo aartiin immoo itti erga seente duubatti sin deebisu waan ta'eef hawaasni of beekan si bira dhaabbatee si gargaara. Inni kun immoo sirratti illee haasa'uu danda'a. Hawaasni si gargaaru sun immoo ati hawaasa san qabda waan ta'eef hawaasni kee kun durumaa uumama isaatirraa arjaadha waan ta'eef abbootii keenya haadholii keenya irraa dhaalle waan ta'eef agas garaa namatti hin jabaatu hawaasni keenya waan ati naa kennetteen inuma sii kenna. Maaliif si gargaaruudhaaf duubatti hin deebi'u akkasii miti ormaayyuun gargaara waan ta'eef jechuudha. Albamoota kootirratti Warquu Baqqalaa kan jedhamu nafaana aarsaa kaffaleeti kan na gargaaraa ture. Weellisaa Lammiin illee aarsaa kaffalee walaloo fi yeedaloo Oromiyaadha biyyi koo isa barreesse mata duree isaa. Sirbi Sooddollee jira isa barreesse Lammii barreesse. Aartii kanarratti dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e namoonni hedduun warri na bira jaajanii tonii ati aartii kana uummata kanaaf ijaaf gurra ta'uu qabda jedhanii na jajjabeessan hedduu jira. Hunda isaaniillee maqaa kaasuu baadhu an akka Kaasuu Nagaashfaa an akka Girmaa Koodeefaa jedhamu isaan baay'ee na bira jaajanii na gargaaraa turan jechuudha. Lammii gara keetti nufa. Barreessuudhaan alattis akkati sagalee keetiin yaaltu sagalee keerraa dhagayeera. Wantati yaalte jira ammayyoonatti wantati uummataaf qaqqabsiiste. Kanan hojjedhe jira sirbootani akka fakkeenyaaf akka saampilaatti kan sirbootatu hojjetaman turanii sirba Masiyaa jedhu masoo Oromiyaa jedhu jira. Deebisii fakkeenya taataa harmii kan jedhu harmiidhaaf kan hojjedhetu jira. Fakkeenya taataa harmii fakkeenya taataa garaana nyaata olmaan kee garaana nyaata garaan harmii koo yoo ta'es buburri ilma
Ilmooshii guddisuuf wanti hin taane turre fakkeenya taate harmeen koo fakkeenya taati. Amma dhiyootti ashee tokko kan jedhu wayii hojjedheen ture. Namoota tokkos akka ispoonsara naa ta'aniif gaafadheen ture. Garuu deebiin namoota muraasa biratti ilaalee xiqqaa waan ta'eedhaaf yaada kana fudheen ba'uu yookaan nama tokkotti dabarseen kennuun qabaa yookaan immoo nan hojjedha jedheen ture. Garuu saampila sirba sanaa hojjedheera waan ta'eedhaaf calluma dheengan lakkisuu barbaade YouTube irratti saampiluma sana callee dheengan lakkisa. Maaliif sitti fakkaate aayidiyaan na bira jiru sun akka nafneef bukkee dhaabbatee waan tokko waan naaf ta'u kan artii Oromoodhaaf fayyadu tokko uummatuma Oromoo kan jabaadhuma hiriyaa keetu bukkee dhaabbatee akka fiit gootee fuulduratti baatu si gargaaruu danda'a. Amma kana taasisuu hin dandeenyetti garuu hangan ani yaale namni haa baruu kan jedhu fuulduratti baasuudhaaf itti xiinxalaan jira nan lakkisa yaada sarara xiqqoos jechuu nan danda'a. Tole. Ashee tokko jedha mata dureen isaa ashee tokko bareeda koo biliqisee kiyya sabboontu jaalala keen guggubadhe isa jirtaa meenaa kottu muraa baniiti shangala galiiti warra millachaa gara malkaatti obseensi eegaa onnee dhugaani si bira jiraa kiyya yaanni si bira jiraa kiyya yaanni. Anoo dideesi malee qalloo kiyya as bahi malee nyaadhee dhugeen gabadhu akka hariyaa as bahi malee abdii jabduu si godheera isaa dhuma siif jira jedhii maaloo ankeetuma. Ajaa'iba! Fuulduratti wantati ammatti wantati harka kee irratti qabdee hojjechaa jirtu jira? Egaa yoo Rabbiin jedhee albaman hojjechaa jira. Hojiiwwan godinaalee garaagaraa tan hojjechaa jira. Walakkaa isaa yoo danda'ame ayyaana fuuldura jiru kanatti nan gadhiisa hidhee yaada viidiyoo maanii dhugaa dubbachuuf yoo ta'e warri kun gaafa tiiktookidhaan illee bahanii waa jedhanii barbaadamaniiti istiidiyoo seesisu. Warri keenya kun immoo waltumsuu irratti xiqqoo hanqina qabu waan ta'eef odoo aartii kana duuba dhaabbatanii aartiin kun kan nama sirbuu osoo hin taane kan dhaggeeffatuuti waan ta'eef kan hawaasa kanaati waan ta'eef dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee hanqina guddaa qaba hawaasni keenya jechuudha. Maaliif rakkoon qabu ajaa'ibaan gaafa lammii wajjin taa'ee mari'atee waan kana hojjechuu qaba inuma beelee hojjeta. Waan garaasaa keessa jiru isa fudhatee tooyi wanni inni wajjin dulloomee du'u tokko hin jiru jechuudha. Hojjechuuf duubatti hin deebi'u ittis beela'uu dhoobadhu sanii nan hojjedha waan ta'eef fuuldura kanatti numan gadhiisa. Fardabbaa Sooree Sakaalee kan jedhu fuuldura kana albama irratti eenyatti nan gadhiisa yoo Rabbi jedhee. Egaatiin immoo hojiiwwan darbasan keessaa hojiin Badhaa Dilgaasaa faadha hojjedhee hojii suni baay'ee dhaggeeffatamaa ture yeroo sanii. Taamira Kabbadaa birattan hojjedhee albamaan dura hojjetame bara 2005 jechuudha. Maaliif hojii sun yeroo sanitti namni maqaa badhaadhaa dha'ee beeku hin jiraatu. Amma immoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan barbaanne hojjechuudhaaf illee namni ija hamaan nu laalu hin jiru waan ta'eef hawaasni keenya illee galata nurraa qabu. Aartii keenya garuu akka tumsaniin jedhaan asumaan tanumaan itti dhaammachuu barbaada. Baay'ee bareeda. Albama kee jalqabaa irratti sirba sooddoo qabanaan jettee turte. Mee sagalee keetiin dhageenyuusa? Karakabaa eeboon karakabaa yoo eeggatan malee. Karakabaa eeboon karakabaa yoo eeggatan malee. Gama jiraa Beljiikii qabatee sawaan isaa tiksaa. Durbeen talaa sooddoo eessatti asii argee takkasi dubbisaa. Eeboo. Laalee eeboo laaleedha. Shagar ba'ee jimaa shagar ba'ee bilanaaf kaasii keessa kobboo kataa yeroo si daaga'ee maloon hafee lamii ariifadhee dhufee ijuma si ilaalaa durbee sadee soddoo silaa jiru kiyyaa sumatu naaf caalaa. Lammiitu barreesse? Lammii barreesse. Lammii baay'ee walaloowwan babbareedaan barreessita. Egaa fuulduratti hojii kan keetiin isa amma dhuftutti isaan alatti artistiin ati weellisaan ati hojjetteef akkasitti kan qilleensa irratti ba'ee uummata bira qaqqabee jira? Sirboota hedduu hojjennee akkuma ijoollotuma istiidiyootti argannu wajjin akkuma naannoo isaaniitti wantoota gargaartu hedduutu jira. Fakkeenyaaf namoonni amma fakkeenyaaf hojjettee walaloo fi daloollee akka isaan hojjetanitti dhiistuufitti jira.
warri kaaniin immoo akkasittiin viidiyoodhaan hojjetanii gara fuulduraatti isatu waan akkasii sappoortii na godhanii jedhanii haasa'anis jiru. Garuu baay'inaan ijoolleen ani hojjedhee fi gara intanitti viidiyootti dhufanii hojjetan namoota 3-4 waan akkasii ta'anidha. Isaan keessaa isadha. Bashannanaa kan jedhu dhiyoorraa hojjennee hedduma Hacaaluun dhufee bashannanaa biyya wal qabannee dhaqna Finfinnee handhuura keenya yeroo Oromoo hayyuun Oromoo irratti wal geenyaadha. Waan akkasii isarratti hojjenneerra. Hayyuun isaa bartaakeera moggaasa. Hayyuun isaa bartaakeera moggaasa. Kan eenyummaan utaafu biragaasa. Harmee koofiin barreesse ture jechuun akka bubbuleeraa jedha sirbichi. Yoomidha barreessa. Bara 2006 naannoo maaster pilaaniidha sana boodadha. Bubbuleeraa tutturiira dambiyya galeeni akkam jirtu maatiin kiyyaa fundi hiriyaanii rorroo jibba biyya na fageessee galuun ooluu guyyaa tokko rabbi na milkeessee. Yaa harmee koo yaa ishee garraamii. Baay'ee bareedaadha. Egaa fuulduratti kilippiidhaan utuu hojjettee sagaleen keessa baay'ee bareedaadha. Sagalee uumamaan kanatti qabdudha. Egaa aartiin qabsoo uummata Oromoo keessatti shoora guddaadha kan inni qabu. Onnachiisuudhaan uummata kakaasuudhaan qabsoon ummaticha akka inni fuulduratti tarkaanfatee yeroo ammaa kanarra ga'u taasiseeti kan inni jiru. Isa keessatti immoo walaloo barreessuudhaan sagaleedhaanis weellisuudhaan isin kan keessatti argamtan dhagaani. Keessumaa hafteen jara kareessaa jettee kanatti weellistee ajaa'ibaani. Qabsaa'ota qabsoo uummata Oromoo keessatti shoora guddaa taphatan kan keessatti illee kaastedha. Mee haala kamiin hojjettee isas lammiitu barreesse? Lammiitu barreesse. Yeroo sanii dhuguma dubbachuuf yoo ta'e waanuma geejjibaallee hin qabnu. Egaatiniika hojuma humnaa kanatti hojjenneetuma waraabbiisa waraabne lammii waliin akka taa'amuu qabu wal mari'anneetuma hojiisa waraabanii maaliif hojicha hojiiwwan warreen achi keessatti illee maqaa yeroo sanii warra dhugaa dubbachuuf yoo ta'e warra Oromoodhaaf aarsaa kaffalan jechuu dandeenya. Haftee jara kalee kana kanaan hojjedhe jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Fiilmii sin hojjetta? Ayyee fiilmii jaarsa ta'e hojjedhee jira. Jaarsa ta'e hojjedhee jira. Adara yaa ilma koo adaan lulli bara kana maatee loon kana akkan warqatti finne bishaan gara olii sana akkan dhunne loon kun jedha. Yaraaji. Adara ilma koo loon kun akka bishaan gara olii kana dhunne adaan lulli bara kana maraate loon kana warqatti fita. Carraa kamiin hojjechuu dandeesse? Aartii kana nan danda'a. Ijoolleen ani waliin hojjedhe aartii haa jaalatanii malee isaan dura aartii keessa jiranii anumatti walitti qaqqabeetuma akka hojii sun hojjetamu gumaacha jechuudha. Maaliif isaan illee maallaqa hin qabanii anumatu maallaqa kana akkuma ta'ee walitti fideetoni aartii kana hojjedhe. Kanan illee hojjetaa wayii fakkaadhe illee hojjedhe jira bifa warra biiroo keessa hojjetu warra kaabinee kanaanii hin jiran illee. Dandeettii aartii weellisuus akkasumas immoo taatees hojjechuu qabda. Egaa fuulduratti lamaaniinuu bifa bal'aadhaan akkatti dhuftu abdii qabna. Sagantaa illee beeksisuudhaan illee nan baay'ee namoonni baay'een na waamu. Nan hojjedhee sagantaa gurguddaa illee deemee hojjedheera. Ammallee darbee nan hojjedha fagaadhee hojjechuu baadhu nan hojjedha. Keessattuu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e aartii keenya kana keessatti dhaggeeffachuurra waa osoo gumaachanii hin jedha beektaa. Gaafa ati aartii irraa fagaatte hin hamatamta. Aartiin ikkoo siyaasa kam keessa iyyuu hin jiru. Bilisa waan ta'eef siyaasa kamirraayyuu. Aartiin kan hawaasa Itoophiyaa kana hawaasa Oromoo kanaati jechuudha. Maaliif ergaa ittiin dabarfattaa quuqqaa keetti ittiin dabarfattaa wanna siyaasa wal qabatu miti. Namni keessisaa kennaan aartii jiru
haala kamiin iyyuu haa ta'u ati amma walaloo barreessuudhaan hojjechaa jirta oodiyoodhaanis waan hamma dandeesse hojjechaa jirta ajaa'ibaanis tattaaffatee hamma danda'u hojjechaati kan jiru garuu deeggarsa qaama hundaa barbaada aartiin akkanumaan jaallachuutu hin taane dinagdeedhaanis aartii cinaa dhaabbachuudhaan aartii saba kanaa fuulduratti tarkaanfachiisuun kan qaama hundaati kanaafuu egaa fuulduratti lammii maaliin eegnu ani taatee maal waan natti dhagahamu seensi natti dhagahamu keessa kootitti haala environmentii naannoorra jiruun wantoota ilaaluun waa barreessa yeroo baay'ee waraqaan kiisii koo keessaan dhabamu namoonni sagantaa kana dhaggeeffatan illee gaaf tokko yaafatanii gara keenya dhufanii kan nu deeggaran ta'an Oromoonni yeroo ammaa kana wal bukkee dhaabbachuu wal deeggaruu modernized haala ta'een kaleessa baqatamee sansallii jalatti waraabbii waraabamaa ture har'a dirree keessatti magaalaa keessatti ta'eera sana arguun waan baay'ee nutti itti gammannudha har'as immoo nuti wantoota tokko farkatti qabannee jirru weellistoota hedduutu jira walaloo warra hojjetan hedduutu jira weellistoonni hedduun bukkee jiru hin beeknaan hin jaalannaan kan kabajnu ajaa'ibaan egaa hojii hojjechaa jirtu akka jiru nutti himteetta fuulduratti isaan akka dhuftu abdii qabnaa wanta dhumarratti jechuu barbaaddu jiraate egaa ani dhumarratti wanti jechuu barbaadu sinillee miidiyaan keenya kun nu galatooma isiniin jedha namni ani galata galchuuf barbaadu qindeessaa muuziqaa Meelbaa Istiidiyoo Fiqaadoo Sheettu tololtummaa guddaadhaan aga ani aartirraa fagaanne illee gaafa nan istiidiyoodhaa fagaadhe maaliif hin dhumne eessa jirta jedhee bilbilee nama istiidiyootti na waamaa jirudha. Kaasoo Nagaash nama aartii akka nan irraa fagaanne na cinaa dhaabbatee na tumsaa jirudha. Warreen kun galata guddaa narraa qabuun jedha. Tole kabajamtoota keessummoota keenya barreessaa walaloo sirboota Lammii Guddinaa akkasumas immoo weellisaa Ajaayibaa Baqqalaa keessummoota qophii aartii keenya taatanii guyyaa har'aa asitti argamtanii waan turtiin waliin taasistaniif guddiseen isin galateeffadha. kabajamtoota daawwattoota keenya qophii aartii keenya har'aatiin turtii weellisaa Ajaayibaa Baqqalaa akkasumas immoo Lammii Guddinaa wajjiniin taasisnetti yeroo gaarii dabarsitaniitu jennee abdii guddaa qabna waan waliin turtaniif guddisnee isin galateeffannaa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.